Koi. Dabarsi. Guyyaa gaafa sanbataa mana ganni orootti obboleetti keenya faarfattuu mitikee faaliqa faarfannaawwan 46 walitti kan tilmaamaman kan isheen itti hojjette obboleetti keenya faarfattuu mitikee faaliqa guyyaa isheen namni afaan oromoo hin jenne keessatti afaan oromoo faarfattee nama waltajjii dhorkatamaa turte kanaafiyyuu ijoolleen keenya guyyaa gaafa sana seenaan hojjetamuu qabu tokkummaan humna tokkummaa keenya jabeessinee tokkummaan harka wal qabannee guyyaa gaafa sanbataa yookaan guyyaa gaafa dilbata dhufaa jirtu kana mana obboleetti keenya ganni orootti faarfannaa obboleetti keenya mitikee faaliqaa ni wallaaltan hin jirtani yeroo jalqabaatiif amma kan eebbisiisuudhaaf jirtu obboleetti keenya mitikee faaliqaa mana ganni orootti haala ajaa'iba ta'eetiin ni eebbifama manni hundumtuu cufame giruuppiin hundumtuu gara mana ganni orootti wal argaa keenya haa taasifannu horaa bulaa deebana